Obsi ganda. Obsi. Ummanni koo akka ummata kootiif addunyaa irra dhaabadhee alaabaa koo ol kaase. Ummanni koos akka dhagaaniif. Keessummaan keenya guyyaa har'aa atileet Galatee Burqaa. Yeroo lama na dhiibdee hin kuufu. Yeroo sadaffaa irratti dhiibdee kan na kuufiste. Kan viidiyoo Qananiisaa Baqqalaa yeroo ta'e fiigicha irratti Aizosh Galatee isin jedha jira. Aizosh Galatee, Aizosh. Ani sammuu koo waan na tuquuf maqaa ishee waaminaa jedhee miidiyaa irratti dubbadhee gisee wayii. Tireeningii irratti yeroo dheeraa dabarsitu mataan isaa. Oduma itti yaadin akkuma tasaa gaayilli koo bittinnaa'ee jira. Warqee isheen hangammaatti of harkaa qabdu meeqa laata? Kanarratti erga bilbilameen booda maaliif seera qabattee hin teettu maaliif nama booressita yoo ta'u dhabaate lubbuu kee balleessaa naan jedhe. Ergasii maal goote argachuudhaaf yaalii goote? Fiisis biyya kiyyaafis bu'aa buusuu danda'u sababbii kanaaf manatti galee taa'aa jira. Biyya tokkos hin Qananiisaa waliin. Baay'een boo'ee baay'een iyyee. Miira baay'ee namatti dhaga'amuu fi miira gaddisiisaadha. Ati na jalaa du'uu irra jettee isiif jedhee manatti taa'aa jira. Qaamni seeraa nu daawwachaa jiranis waan kana akkati furmaata argattu ni taasisu jedheen abdii guddaa qaba.